yuutuuberoonni yeman hojii boonsaa hojjetan isaan qofaa miti ummanni oromoo hundi keessatti armaachuu qaba. Egaa viidiyoo kana hamma xumuraa dhageeffadhaatii yaada keessan isinillee kennadhaa, dirqama keessanis akkasuma bayadhaa. እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ። እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳት ወሰማ አፋቅ ገሩ ኢባዳ ወሰደ ወደቱ አምሪታቴ ከራ ፉላ ቢገንተ ረቢንም ጀነታ ሲያጎዱ አከስማስ አረማል ይችሉፍኔ ኑ አንዲ ወራ ሲተርግተኒ ዩቲዩበሮታ ይቆፈሌምቲ ነሞታ ፈንደ ሱራን ሲንገልችና ወሊት ጉርማ ወደን አከ ዩቲዩበሮታ የማኒ ቲቪ ተቢየ ገልቴ ፊዴ ናምራስ ከሲራ አከ ዩቲዩበሮታ ታኔ ዋሙርቴስኔ ዋወሊ ፉፉኔ መለቅ ወሊ ጉጉሬ hayat ta'amritatu obboleetteena waan kana hedduu komantii jalatti waan argaa jirruuf waan kana dirqama akka isin taasisuuf nu godhe isin obboleetteena waan kana mallaqa waliif fufunee maal jennee waa bibbinee waan akka kuduraalee bibbinee ro'ootallee bibbinee qallee maal jennee isillee akkasitti yeroo mana hakiimiitillee baasuutti hanga wanta itti wajjin dhaabbachuun tokko ta'uun isii maddee dhaabbannee obboleetteena dirqama godhuu qabnu goonati amma ummata nyaachisnee xumurree yaanii jira. Wanti hunduu goggodhamee bilchaatee qalame waa hunda goggooneetiin haala saniin waan bibbinneetiin maatiin isaanillee sadaqaa nu yuutuubaroota asitti obboleetteennaaf godhaaf jenna. Ummatu iyyuu beekaa. Kanaafu rabbi bakka jirtanis isin hundaa isin haa eegu. Namoonni hedduu akkamitti obboleetteenne tana bira dhaabatu. Mee warra maatii akkamitti gargaara obboleettiin waan jirtaniif warroonni biyya adda addaa jirtan keessaa takka takkaan deebisuu waan hin dandeenyeef akka waliigalaatitti viidiyoo kana dirqama akka waraabnuuf obboleeyyan tiyyaan mari'adheetiin haala kanaan isiniif qopheessine jira jechuudha. Warroonni gargaaruu barbaadan mirga keessanii, warroonni sadaqachuu feetan harkeessa buufachuu feetan ilmaan qabdii aatis ni jirti. Akkasitti warri gargaaruu barbaadan warri bira dhaabbachuu feetan mirga keessanii karaa kamiin akka gargaaruu barbaadan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشما أركفوني كبجمتوتا أردفتوتا يوتيوب channel أمينة شو إيجا أكما بيكم أبوليتين كينيا حياة إرجع جندا آخر آدمتي ببولتي ربي رحمة إسيرها قدو wanti kuni wanti namni kamiyyuu hawwiidhaan eegaa turedha. Wanti saayidoon faati yookaan yuutuubeeronni yeman arra qabatanii dhufaniin jechoodha. Yuutuubeerota yeman qofa uduu hin taane oromoon hundi akka oromotti waan qooda keessaa fudhachuu qabudha, waan dirqama isaa bahuu qabudha. Kun immootu musliima kamiin irrattuu dirqama jechoodha. Maafi ilmoo yatiimaa takka qarqaaruun guddisuun nama kamiifu chaansiidha yookaan carraa guddaadha. Namni hirmaa wanna kana keessatti hirmaate yookaan deeggarsa qarqaarsa kana keessatti hirmaate dhugaa dubbachuudhaaf carraadha. Guyyaa boruutiif illee ammootu hunda keenyaaf waan bareedaadha jechuudha. Obboleeyyan kiyya namoonni dhimma hayaatiitiin wal qabatee ijoollee isiidha maatii isiidha qarqaaruu feetan kunoo saayidoon lakkoofsa manxaasee jira. Lakkoofsa kanaan saayidoo qunnamtanii waan qabdan kana argee hin taane ka rabbi nama argu xiqqoo duun jenne guddoo utuu hin jenne akka gargaaru yookaan akka qarqaartan kun waamicha hiriyoota isiitillee waamicha obboleewwota isiitillee jechuun barbaade. Namni keenya silaayyuu haga jirru walii waa hin goonu abbaan cinqii rakkoo fedhe keessa yoo jiraate jiruu duniyaa tanarratti dhoffatee jireenya duniyaa tanaa mooyachuudhaaf jecha harka ittiin kennatu harka ittiin laatu jireenyi duniyaadhaa haga feetillee yoo itti jabaatte harka ittiin laatu jechuudha. Kadhaaf fuuldura namaa hin dhaabbatu, deeggarsa nama gaafachuuf uduu fayyaa qabuyyuu fuuldura namaa hin dhaabbatu jechuudha. Kanaafuu har'a immootu musiibaan tuni akka waan kana godhan taasiftee jirti waan taateef hundi keessanuyyuu waan qabdaniin hirmaadha. yuutuuberoota yeman yookaan hiriyoota isiidhaa qofa hin ilaallatu kun nuti hundi obboleeyyan isiiti.
kana waan ta'eefu waan qabnuun maatii isiidha, ijoollee isiidha. Namni tokko haadha dhabe, haati jechuun wallaahi qabeenya caalteedha. Haati jechuun waa hundi dhabanii hiyyummaa feeti keessa jiraatte utuu addunyaa tana guutuu dhabde haadha kan kee dhabuu baatte anaqa kan kootitti akkasi dhugaan jedhaan utuu addunyaa tana guutuu dhabee haadha koo dhabuu baadhe isaatu naaf caalaadha jechuudha. Daa'imman tun umrii kanatti haadha ofii bareedduu kichuu tana dhabde ammootu jiruu gabrummaa biyya namaa keessatti rakkachuu hin qabdu jechuudha. Waan wayii ijoollee tanaa bu'uura wayii gochuun qaban. Daa'imman har'a isiin gattee biraa deemte tana Oromootti gattee deemte, hiriyoota ofiitti gattee deemte, haadha ofiitti gattee deemte rabbii gaditti isaanan kanniini bu'uura wayii gochuudha qaban. Waan daa'imman kun irra dhaabbatu gochuudha qaban. Biyyi Yemanii mataa isiitu cinqiidha. Biyya cinqii biyya Itoophiyaa hin geenne jireenya irratti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Biyya jireenya irratti Itoophiyaa hin geenne keessa jiraachaa jiran daa'imman isiitiif haati isiillee jechuudha. Kanaaf biyya abbaa isitti, biyya haadha isitti utuu danda'anii wallaahi waan wayii daa'imman isiitii godhanii daa'imman isii haala bareedaadhaan mana barnootaa gashanii akka jireenya gaarii jiraattu taasisanii irra bareedaadha jechuudha. Kanaafuu kana gochuuf ammoo utuu Oromoo sirriitti itti hirmaate waan qabuun obboleeyyan isiidha, obboleeyyan diiniidha uduu sirri irra hirmaatanii dhugaa dubbachuudhaaf kanaa ol gochuufii qaban jedhee yaada. Ammallee yoo taate Oromoon kanarraa waan duubatti deebi'u miti. Waamicha kana obsaan akka hundi namaa eegaaruun abdiin qaba. Har'a garuu waamicha kana isinii dhiheessanii jiranii ka dirqamni hin jirre fedha keessanii jedhanii jiranii. Kayrii tana irraa immoo namni duubatti deebi'u tokkollee abjuu keessallee hin jiru. Hundi namaatu waamicha kana waan abdiidhaan eeggataaru. Ayaatillee kayrii hedduu keessatti hirmaattee jirtillee rabbi ammootu isiidha shafa'aa haa godhu, rahmata rabbi isiidha haa godhu. Kayrii hedduu dalaguudhaaf illee hawwitee jirtillee dalagdee jirtillee. Kayrii dalaguun mallaqa qofaanii miti, humna ofii qofaanii miti. Arrabni isiitu utuu kayrii dalagu duniyaa tanarraa godaane maasha Allah. Wallaahi hunda keenya yoo rabbi akkas nu haa taasisu. Nama meeqatu utuu arrabaan nama waraanu oola. Nama meeqatu jechoota fofokkataadhaan summii arrabaatiin utuu nama meeqaa boochisu oola jechuudha. Arrabni kun badaa waan ta'eef garuu jechoonni isii wanti arraba isii keessaa bahe wallaahi waan nama gammachiisudha. Ka isii hin beeknetu imimmaan xuruurataa olumaa hundi jecha isii haasawa isii dinqisiifataa uffannaa isii dinqisiifataa du'aayii godhaafii jira jechuudha. Haasofni isiitiif hojiin isii jechi isii nu gammachiise jedha olumaa'ii du'aayii isii godhaara jechuudha. Ammallee immootu rabbiin isiillee haa gammachiisu. Akka ummanni isiidha haasawaa fi hojii isiitti irraa gammade kana isiillee rabbiin of biratti nu haa gammachiisu. Nullee achi dhaquu deemna waan ta'eef. Hunda keenya rabbi nu haa gammachiisu. Warra gochaa fi jecha ofii keessa utuu naman tuqe oolee bulu rabbi nu haa taasisu. Namoota meeqa ka gizee namni jiru koomentiidhaan nama laballabu. Ka koomentiidhaan uduusi waraanu oolu, ka koomentiidhaan uduusi arrabsu oolu. Garuu isaanan illee har'a gaddaatuma jiran jechuudha. Waan namaan jedha waan nama godhan hin yaadatan waan ta'e. Namni kanaaf hamtuu dubbachuu dida. Guyyaa akkanaa yaadatee wal tuquu dida. Kayrii walii yaada jechuudha. Kanaafuu yoomiyyuu taanaa warra kayrii walii yaadu rabbi nu haa taasisu. Obboleewwan keenya waan qabdaniin walirraa duubatti hin deebinaa. Waamicha kanarraa duubatti hin deebinaa. Isinillee guyyaan kun hunda keenya taraa taraadhaan eeggatee dhufuuf jira. Akka duuti tun itti dhuftuun illee gargar yoo taate duuti nutti dhuftu takkattiidha. Gosa hin qabdu, bifa hin qabdu, sanyii hin qabdu. Boolli nuti seenu takkattiidha. Biyyi nuti dhandhummoo takkattiidha. Garuuyyuu wanti gargar nu baasu callaa fi hansaraa dalagaa keenya jechuudha. Kanaafuu kayrii irratti hirmaannee, kayrii dalagannee, iddoo kayriitti argamne, kayrii irratti yoo wal gargaarre dogongora keenya mootuu dogongora yoo wal irratti argine wal arrabsuu dhiifne, wal gorsine, yoo wal sirreeffanne dhugaa dubbachuudhaaf duuti namootan hedduu diingata nu biraa fudhataa jirtu tuni nu warroota hafaniif fakkeenya kataatudha. Garuu nuti rakkoon keenya guddaan fakkeenya hin godhan
musiibaa takka irraa fakkeenya fudhannee wal qeequu wal jibbuu wal arrabsuu hin dhiibnu akkuma itti fuufnetti jirra jechuudha. Hedduun keenya guyyaa tokko guyyaa lama gaddine guyyaa sadaffaa dagannee jireenya keenya noormaalii taanee oofaa jirra. Iddoo nama jibbu iddoo jibbaa isaatti deebi'ee jira, kan nama arrabsu iddoo arrabsoo isaatti deebi'ee jira. Nuyi akkanatti jiraataa jirra jechuudha. Meeqa ka oduu gaarii takka dubbatiin ka oduu gaarii takka hin hojjetiin amri rabbiitti dhuftee mana isaa kan dhugaa sanii galaaru meeqa jechuudha. Garuu meeqa kan akka hayaat kana utuu gaarii hojjetu, utuu gaarii dubbatu, utuu gaarii yaadu amri rabbiitti dhuftee mana isaa kan dhugaa ka eessaayyuu irraa dhaquu hin dandeenyetti galu jechuudha. Wallaahi gaarii hojjettee yoo jette akkuma addunyaa kanarratti atiis gammaddee namaas gammachiiftu rabbillee gammachiisaa jirtu. Hamtu yoo hojjette koomentii takka har'a yoo dhuftee nama jala barreessite koomentiin suni abbicha san hagam haga boojjiftu hagam haga gubdu abbicha san qofatu beeka. Atiin barreessite biraalixxe sun dagattee jirti jechuudha. Rabbi biratti illee akkuma abbicha san gubde si gubuuf siiteetti. Kanaafuu waan hojjennuuf waan dubbannu keessatti of eeggannoodhaan haa deemnu. Jiruun duniyaatuun qilleensa waan tokko laaltanii yoo isin jibbisiise bira kutuu. Yoo bira kutuu dadhabde harkisi barreessuudhaaf immoo yeroo barri kun bara teekinooloojii waan ta'eef jechuudha. Guyyaa har'a kumaatama duu arrabsinu oolla, guyyaa har'a kumaatama duu qalbii balleessinu oolla, guyyaa har'a kumaatama duu waa jennu oolla jechuudha. Kanaafuu waan wayii ilaaltanii yoo isin jibbisiisu kun ammoo dhaamsa obbolummaati. Yoo isin jibbisiise yoo dandeessan akhlaaqa gaariidhaan gorsaa, yoo dadhabdan rabbi si haa qajeelchu jedhaa bira kutaa. Maafi wallaahi jiruun duniyaatuun duwwaadha. Koomentiin tee tokkotti natti nama barreessitu hagama haga abbicha barreessitee sab dhiphiftuuf miitu yaadessitu namoonni arrafamtan maybe beekuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu jennaan namni dhiifama sii godhu hin jiru. Namni tokko yoo zanni namatti bade namaa dhiisutu jira kan namaa dhiifnetu jira jechuudha. Namni duuba ofii wanni qulqulleessu duuba ofii wanni bareechuuf oduu jiru akka gaafa fuula rabbii dhaqe wasakni ati asirratti hojjette sun mana kan kee ka dhugaadhaa san sittin dukkaneessine sittin xureessine sittin ajeessineef jechuudha. Kanaafuu waan gaarii hojjedha akka hayaatii kanatti waan gaarii dubbadha waan beekumsa qabdaniin ammootu hawaasa keessan barsiisa gargaara fayyada. Ka beekumsa hin qabne kee irrii dandeesse irratti humna qabaattu humnaan mallaqa qabaattu mallaqaan hirmaadhu dubbachuus yoo hin beekne jechuudha. Ka dubbachuu beektu bara dhagayii dhageessisi gaarii dubbadhu ka dubbachuu wallaale barsiisi. Akkasii obboleettii keenya rabbiin haa araaramuu badee isii ka beekaa hojjette ka wallaalaa hojjette haa dhiisuu fi hundi keessanuu waamicha kanarratti hirmaadhaa isiniin jenna. Dogongorri yoo jiraate na hoffochaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ። እይታ ነስቶ ጨልሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶብህ ክፉኛ ብትሆን ያልጋ ቁራኛ ጨክኖብኛል ብለህ እንዳትሄድ ከሱ ርቀህ